Moota kanaaf yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoo goonaati bakka jirtanii ol ka'a. Tolee galatoomaa lafee fi dhiigalmaa Oromootiin Oromiyaan ni ijaarra. Okay, baay'ee kabajamoo barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa, kabajamoo xiinxalaa siyaasaatiif abbaa qeerroo akkasumas anniisaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed, kabajamtoota abbootii gadaa, haadha siinqee, jaarsolee biyyaa, qarreef qeerroo, jiila KFO as magaalaa Qarsaa aanaa Muneessaa dhufan anaa dhufuu baga nagaa dhuftanii jechuu barbaada. Kanattaan sun gabrummaan qormaatti ta'uu danda'a. Falli isaa garuu qabsoodha. Qabsoon immoo furmaata gabrummaa kanaati jechuudha. Nutis ummanni aanaa kanaatis ta'ee ummanni Oromoo gabrummaa yeroo dheeraa irra ture. Gabrummaa yeroo dheeraa irra ture kana yeroolee waggoota 2-3-4 dabran kana keessatti sirriitti cimsineetiin guyyaa har'aa kana geennee guyyaa har'aa kanatti biyya abbaa keenyatti lafa keenya irratti baanee uummata keenya bal'aa wajjin akkanatti wal arginee jirra jechuudha. Amma nuti wanti goonu ji'oonni of duratti deemnu kun ji'oota wareegama qaqqaaliitti kafalluu fi qabsoo kennallee firiitti goonee of duratti moonee bilisummaa filanneetiin jechuudha. Uummata keenya fedhii isaatiif wareegama qaqqaaliitti kaffalame kana firiitti goonee bu'aa argamsiisuu waan qabnuuf qarreen qeerroon jaarsoliin abbootiin gadaa hundi keenya tokko taanee tokkomchoomsuudhaan sagalee keenya eeggannee filannoo of duraa kana akka injifannuu fi namoota ciccimoo kabiyya bulchuu danda'an ka'aanaa kanallee bulchuu danda'an namoota magaalaa Muneessaa saamaniitiin asallaa irratti mana ijaaran otoo hin taane namoota godina irratti yagguu hooggansa ta'an caasaa gabroomsaa aanotii godina keessa jiran hunda irratti ijaaran otoo hin taane namoota kantiibaa magaalaa yagguu ta'an mannoota isaanii magaalaa gurguddoo biyyattii keessatti kan akka Finfinnee Adaamaa irratti ijaaratan otoo hin taane namoota uummata bakka bu'uu danda'an ciccimoo koree keenya as jiru wajjin taatanii filattaniitiin of duratti bilisummaa barbaannu akka gonfannu dhaamsa isin qaba. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. jirtu baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin galateeffannaa. Egaa eegga manaa baanee har'a bultii 26dha. Bultii 26 kana keessatti aanaan Muneessaa walgahii
marsaa 42ffaa oddoo kanatti geggeessaa jirra jechuudha. Egaa manaa baanee hin teenye jechuudha. Bakka deemnu hundaatti hannum manaa baane qabsoo kanaan dura hundi keessan qeerroon Oromoo, harree Oromoo, abbaan Oromoo, haati Oromoo, ummanni Oromoo walii wal ta'ee geggeesse caalaa fuuldurri keenya qabsoo guddaa waan nu eeggatuuf qabsoo nu fuuldura jiru kana maal goonee qabsoo kaleessaa ittiin guduunfinaa an jedhu ummata keenya dubbisuudhaan manaa baanee bakka hundaatti abdiin ummanni keenya irraa qabnu Rabbi wajjiniin isin wajjiniin waan ta'eef baay'ee isin galatoomfanna. Kaniif aanaa Hiraaroo irratti yookaan magaalaa Hiraaroo irratti waan nama gaddisiisu gara jabeenya diinni nurraa qabu, binsa diinni nurraa qabu, qabeenya keenya irratti, biyya keenya keenyatti, haadha keenya biratti, abbaa keenya biratti ummata tokko guyyaa tokkotti nama 25 fixe goodaatti bineensi fixe. Akkasuma bakka kanas seenaa sana deebinee dhageenyu kun gadda guddaadha. Yeroo ammaa kanas yoo ilaallu nun amma hafuura baafanneerra fakkaanna malee ummanni keenya lixaa Wallaggaa yoo ilaaltan, Iluu Baaboraa yoo ilaaltan, Shawaa Lixaa yoo ilaaltan guyyaa guyyaatti ummanni keenya shanjaa dhumaa jira. Dhumaatiin kaleessaa amma nutu hafuura baafatechuu yaadaa jirra malee haga yoonaa diinni keenya manatti hin deebinee hannum manaa baaneef diina keenya dullaasaa akka nurraa qabu ofirraa ittisuudhaan manaa baaneerra jechuudha. Kaniif qabsoon dhaabatee reettanii warri gammaddan, bilisoomnee reettanii warri tasgabbooftan, duun hin jiru kanaa boodeettanii warri galtanii teessan, waa hundaa argannee reettanii warri gammaddan sirbitan adaraa Rabbii dogoggora guddaa keessa kan galle. Guyyaan nun sirbinu jira, guyyaan nun sirbinu jira, guyyaan sun guyyaa bilisoomneedha. Guyyaa bilisoomne sirbinaa jechuudha. Guyyaan bilisaa sun immoo yoomidha fuuldurri keenya ifa jira. Dhiiga ijoollee Oromootiin, dhiiga abbootii keenyaan, dhiiga akaakayyuu keenyaan, dhiiga ijoollee keenyaan, dhiiga hiriyaa keenyaatiin as geenyeerra waan ta'eef fuulli keenya ifadha. Lafeef dhiiga ijoollee dhumanii warra kufanirra dhaabannee of ilaaluun nurra jira. Al tokko hundi keessan keessumaa warri qeerroo miiraan hin socho'inaa sinitti hima. Al tokko yaadadhaa. Dhiiga ijoollee Oromoo dhangala'ee lafee uummata Oromoo dhangala'ee caccabee takka sekendii tokkoof dhaabadhaa laalaa. Asirra dhaabannee jirra jechuudha. Asirra dhaabannee filannoo bara dhufu diina keenyatti hin buqqisnaa jechuudha. Filannoo bara dhufu diina keenyatti hin buqqisnaa. Walaa dhaggeeffannu. Qeerroo walaa dhaggeeffannu. Kun waraabachuu wanta biraa miti. Isaa booda bara dhufu filannoo nun itti deemaa jirru lafee uummata keenyaa caccabaa ture. Echi walaa dhaggeeffannu. Ela inuma si waraabaa malee wanta biraan jiru. Ela filannoo bara dhufutti hundi keenya hanqabsoo eegallu guduunfaan itti goonu inni dura boordii filannoo jedhu waajirri filannoo yookaan buufanni filannoo aanaa muunessaa jira miti.
jira miti isaan miti an korojoo hatanii achisiisan isaan miti an korojoo hatanii achisiisan mirga uummataa hatanii an achisiisan isaan miti isaan irratti qabsoomna namni tokko han uummanni aanaa muneessaa itti namanne han qeerroon aanaa muneessaa itti namanne han beektonni aanaa muneessaa itti namanne namni tokko achirra teenyaan buqqisaa kaasaa dura diinni keenya dura isaanidha. Diinni uummata Oromoo isaanii diinni uummata mirga Oromooti isaanii mirga uummata Oromoo mana fincaanii galchu mirga uummata Oromoo ibiddaan gubu amma immoo maaliin qophaa'aniiru mirga uummata Oromoo bishaaniin fudhachiisnee galaana nyaachisuuf qophaa'aniiru akka galaanni quba uummata Oromoo hin nyaanne isaaniin dura buqqisuun nurra jira. Isaa booda hundi keessan taatanii qeerroo kufaatii kana dura hin caalu halkanii guyyaa eegdanii korojoo eegdanii waa hundaa gootanii bilisummaa keessan quba keessaniin akka gonfattan waamicha kosiniin dabarsuun barbaada. Yoo kana ta'uu baate waan hundaa finneerraa waan hundaa geenyeerraa ammas qeerroon keenya faayidaa adda addaatiin yoo bitama ta'e qeerroon keenya lafaan bitamoo ta'e maallaqaan bitamoo ta'e hojiidhaan bitamoo ta'e ammas garbummaa nutti deebisuu waan danda'eef mee warra lafaanis maallaqaanis qarshiidhaanis hojiidhaanis bitamu nurraa kaaseedha sammuu ergamuudhaaf qophaa'e nurraa kaaseedha mee nuu mirkaneessa. Qeerroo akkasiin barbaannu qeerroo akka kana duraa qabsaa'ee uummata isaa bilisa baasu qeerroon bilisa nu haa baasu jedhame qeerroon bilisa nu haa baasu jedha. Ela adaraa isinitti haa ta'u mirgi uummata Oromoo hireen uummata Oromoo bulchiin uummata Oromoo lamni uummata Oromoo afaan uummata Oromoo Finfinnee korojoo keessa waan jiruuf mirga achi keessa jiru irratti du'aatii irratti bobba'aatii injifannoo nuu gonfachiisaan jedhu waamicha isiniin dabarsaa galatooma. Jirtu baga jiraattan kabajamtoota keessummoota keessattuu jila KFO obbo Dajanee Xaafaatiin durfamu akkasumas kabajamoo obbo Jawaar Mohammad Ayyuu fi xiinxalaa siyaasaa akkasumas hooggansa Oromoo nuti been dabalataan immoo kabajamoo obbo Hamzaa Boorana Ayyuu gidduu keenyatti argamuu fi kabajamtoota abbootii gadaa haadholii siinqee qeerroo aanaa muneessaa walumaa galatti hawaasa Oromoo bakka kanatti argamtan duraan dursee sagantaa akkanaa kana midhaagaa fi guyyaa qabsoo kennaa itti eegallu itti firiinfannu kanaan baga waliin geenne jechuu barbaada. Haasaallee baay'eellee haasa'uun barbaadu tokko gammachuu nan dhagame qofa ibsachuu fi akka dhalata aanaa kanaatitti yeroo kamiyyuu waliin boonneerra waan gammachuullee waliin dabarfanneerra. Aanaan kun akkuma beektan humna nama baay'ee barate baasuudhaan aanaa itti beekamuu fi aanaa addunyaafis dabarsee sammuu gurguddaa gumaacheedha. Aanaa kanarratti dhaladhee isin gidduutti yoo argamu keessattuu sagantaa baay'ee nama boonsu kana hojjettanii akkana nu boonsu ammallee kabajaa guddaa akka isinii qabu gad jedhee isiniif ibsuu barbaada qofa. Hawaasa aanaa muneessaatiif dhaamsa xiqqoo dabarsuu barbaada. Akkuma beekamu kanaan durallee uummanni Oromoo akka Oromootitti qabsoo bara baraa geggeessaa as gahee jira. Keessattuu ilmaan Oromoo aarsaa gurguddaa kafalan baroota seenaa gurguddaa keessatti baay'een isaanii kan itti cabe hayyuu keenya gurguddaa nu jalaa dhabamsiisuuni amma yoo waltaane waan kana waan injifannuuf itti dhiyaanne fakkaata. Warra qabsaa'anii kanaan nu gahan warra lubbuu fi kennanii bakka kanaan nu gahan mara aarsaa isaanii kagalmaan gahuu dandeenyu yoo waltaane sagalee keenya sirritti dammaqinaan
filannoo itti aanu kanaa fi akkasumas jijjiirama biyya keenya keessatti dhufu keessatti kanaafuu hawaasni aanaa Muunessaa qeerroon aanaa keenya akkuma kanaan dura goota barnootaa taatan itti dabaltanii immoo qabsaa'ota gugurdoo biyya kanaaf bu'aa buuftu as baaftanii hawaasa kana akka gammachiiftan hawaasni kun ummata baratee fi sammuu ijoollee isaatiin akka durfamu ijoollee teessan akka ufafoo ergattan isinii dhaamsa dabarsuu barbaada. Dhumarratti immoo hayyoonni aanaa kanaa biqilan kan akka Dr. Qaasim Kuufaa asumas Dr. Jamaal Maarqoosii fi obboleewwan koo baay'een isaanii as gidduu kana keessatti argamanii akkuma kaleessa qabsoo ilmuwaan kennaa kabarnoota galmaan geettan ammallee aanaa kenna gara biraatti ceesisuuf waadaa isinii gallu nuti gama kennaan isin afootti fudhanne isin bira akka jirru isinii gumaachuuf barbaanna. Kanaaf isin qabdanii galatoomaa ulfaadhaa Oromoon gara fuulduraatti akka bilisoomu abdii qabna. Gara biraa immoo walitti bilisoomne walitti dachaana jennaa galatoomaa. Qeerroo jirtu qarree jirtu ilmaan Arsii jirtu ilmaan Sikkoo Mandoo jirtu qeerroon Muneessaa jirtu qarreen Qarsaa jirtu warri gama sanaa jirtu ilmaan Nadii Gammadaa jirtu ilmaan Leenjisoo Diigaa jirtu ilmaan Guutamaa Hawaas jirtu jirraa jedhamee akka gaariitti jirtu mee shaytaan argitee mallasaa magaalaan kee jirrifatee aba'u jirtu baga jiraattan baga wal argine